dhaggeeffattoota sagantaa kana karaa tamsaasaa reediyoo warra Wangeelaa Dambalii Gabaabaa akkasumas immoo karaa miidiyaa fuula intarneetii keenyarraatiin nu ilaalaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'uun jedha. Maqaan koo Roobsan Makkooti. Akkuma isin beektan yeroodhaatii gara yerootti sagantaalee garaagaraa fooniif lubbuu hafuura namaa kan tajaajilan qopheessinee isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as immoo sagantaa addaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma baay'een keessan beektan eega addunyaa kanarratti maqaan isaa yeroo jalqabaatiif dhaga'ame yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti namoota miiliyoonii 92 ol ta'an gaaga'achuudhaan akkasumas immoo lubbuu miiliyoonii 2 siqu galaafachuudhaan Covid-19 har'as sodaa addunyaan qabu ta'etti fufee jira. Waan gaariin tokko garuu dhuma waggaa darbe yookaas immoo jalqaba waggaa kanaarratti yeroo jalqabaatiif yeroo gabaabaa mul'atee hin beekne keessatti talaalliin Covid-19 hojjetamee ba'ee hojiirra oolee biyyootiin lammiiwwan isaanii akka isaan argatan gochaa jiru. Haa ta'u iyyuu malee ammayyuu odeeffannoo dhabuurraan kan ka'e namootni baay'een talaallii kana ija shakkiitiin ilaalu. Fudhadhumoo fudhachuu dhiisu? Maali miidhaan inni narraan ga'u? Maali bu'aansaa? Isa jedhu namootni baay'een har'ayyuu odeeffannoo barbaadu. Isa kanaaf gaaffiiwwan gara biraafis deebii akka nuu kennaniif gorsas akka nuu kennaniif har'a keessummaa tokko affeereen jira. Keessummaan koo har'aa Dr. Mesfin Ittaanaa naman baay'ee kabajuuf jaalladhu hiriyaa koo durii Minneapolis Minnesota irraatii affeereen jira. Dr. Mesfin anaa dhufu baga nagaan nuu dhufte. Atilee galatoomi baay'ee ulfaadhu waan naaf hirtee fi Roobsan baay'ee galatoomi yeroo dheeraa booda wal argine ijoollee iddoo tokkotti guddannee wal beeknaa wal arguun keenya baay'een gammada. Baay'ee namatti tola egaa bara dheeraa fuuldura durdur yeroo waliin barachaa turre sana egaa akka kanatti haala kanaan bara ammasii booda wal agarrannee hiyyaanne har'a immoo gaa carraa ta'e kunoo wal agarree jirra. Dhimma baay'ee barbaachisaaf wal agarree Dr. Mesfin. Meegaa akkuma Dr. Mesfinin beeku hundumtuu beekamiti. Kanaaf mee dhaggeeffattoota keenyaaf Dr. Mesfin eenyu maal hojjetaa isa jedhu mee nuu ibsi. Tole galatoomi Roobsan ammas irra deebi'ee galatoomi jechuu barbaada carraa kana waan alaattee fi maqaan koo Mesfin Ittaanaa Abdiisaan jedhama. Ani dhalootni koo gara lixa Oromiyaa keessaati Najjoo Halaltuu lafa jedhamuun dhufe achiiti kolleejjii utuun seenin dura Abdiisaa hagaa elementary school wajjin barannee lafa illee achitti barattan se'a. Achiiti high school isa booda kolleejjii seenne Gondar College of Medical Science biyya jedhamu deeme Gondoritti baradhe medical school jechuudha. Achi immoo tajaajila bulchiinsa Oromiyaa Health Bureau keessa nama tokko hojjedhee isa booda biyya Awurooppaas deemee tropical medicines baradheen jira. Garuu amma caalaatti kan hin hojjedhu as biyya United States keessa tajaajila fayyaan kennaa ogeessa fayyaatanii internal medicine specialistii yookaan immoo hospital medicine kan jennu isan hojjedha. Waggaa gara waggaa 14 olii ta'eera amma erga hojjechuu argan jalqabee United States keessa as Minneapolis naannoo Minneapolis keessa M-Health Fairview kan jedhamu achi keessan hojjedha. Itti dabalees immoo itti gaafatamummaan koo lafa jiruu kootti bulchiinsa keessa jira. Bulchiinsa doktorata na wajjin jiranii keessatti achi keessa tajaajila bulchiinsaa nan kenna. Internal Medicine Department Chief ta'een hojjedha jechuudha. Amma waggaa 2 ta'eera argan jalqabee. Itti dabalees immoo egaa uummata keenya bira gahuudhaa fi gaaffii uummati keenya qabu keessumaa balaa Covid kana ilaalchise rakkina uummata keenya bira gahu kan ammoo salphaatti akka uummati keenya miidhamne akka hubannoo argatuuf immoo barnoota tokko kennaan jira. Egaa walumaa gala kana fakkaata egaa of ibsuudhaaf. Guddaa namatti tola Dr. Mesfin egaa ammallee irra deebi'ee anaa dhufuun jedha. Egaa har'a waa'ee Covid-19 keessumaa immoo waa'ee talaallii Covid-19 atuu dubbannu Dr. Mesfin warra talaallii Covid-19 jalqaba fudhatan keessaa tokko doozii lamaanuu fudhattee kunoo sertifikeetii isaa isinitti agarsiisaa jira. Kanaaf isa barateerraa qofaatu hin ta'in isa ofiisaatiif argisatti dhaga'amillee dabaleetu har'a nutti hima waa'ee talaallii kana. Isa fuuldura garuu mee haala
Covid-19 amma addunyaa irratti biyyoota keessatti haalli isaa maal fakkaata isa jedhu al tokko gadi bu'aa al tokko ol ka'aa keessumaa Kiriismasiif waggaa haaraa booda deebi'ee garmalee iddoo baay'eedhaa ka'ee weeviin sadaffaan dhufuu isaatii kan nu dhagaa jirru mee isa kanarratti meenuu kee overview tokko nuu kenniiti isa booddee gaaffii qusattaa nutti je'a. Tolee galatoome akkuma beekamu Covid-19 kan inni jalqabee biyya Chaayinaatti Wuhaan biyya jedhamudha. Waggaa tokko caalee amma dhuma bara 2019tti kan jalqabe mandara naannoo Wuhaan kan jedhamutti jalqabe isa booda babal'atee biyya lafaa akkuma abidda saafaa biyya lafaa waliin ga'ee amma lafa hundumaa jira jechuudha. Amma yeroo riisarchii tokko godhu lafa Covid hin jirre eessaa jedhee yeroo Googilii godhu biyya baay'ee biyya namarraa fagaatanii jiran bishaan keessa biyya jiran warra maal jedhama dasseetii maayina afaan Oromoon. Biyya bishaan gidduu keessa isaan keessa iddoo tokko malee iddoo hundumaa ga'eera. Akkuma beekamu immoo balaan kun babal'atee lubbuu nama baay'ee galaafateera. Nama baay'ee faaleera. Amma dhiyoo kana kaleessa yookaan galgalaatti miliyoona 92 ol nama ta'utu biyya lafaarraatii dhibee Covid-19 kanaan faalame. Isaan keessaa nama miliyoona 2 olitti dhiyaatutu du'e ammas itti fufee dhuma jira. United States keessa yoo fudhanne gara miliyoona 23 oliitu faalamee jira. Akkasumas immoo isaan keessaa gara 385 kan ta'an immoo du'anii jiru. Egaan akka ogeessa fayyaa tajaajila fayyaa namoota dhibee warra Covid-19 kennanii kanaaf nama kennuu tokkotti jechuudha. Ani guyyaa guyyaatti dhibee warra qaban kanaa ija koo duratti nama baay'eetu du'aa oola. Nama baay'eetu immoo fayyee immoo manatti kan hin gashuus jira. Egaan dhibeen kun ammallee taanaan bifa adda addaa jijjiiratee ammallee jira. Haa ta'u iyyuu malee rakkinni 2020 kuni 2021 keessatti garuu abdiin tokko jira. Waa'ee abdii kana immoo haasa'uudhaaf deemna. Guddaa galatoomii Dr. Mesfin. Mee gaamma dhukkuba qoricha hin qabne kana mallattiin ofirraa ittisan maali isa jedhu dubbanna. Tolee galatoome kun akkuma kanaan dura beekamu namni baay'een kana dhaga'uun oolle jechuudha. Covid kun attamitti faca'aa vaayirasa Covid SARS-CoV-2 kan jedhamuun dhufa. Vaayirasii kun yeroo qaama namaa keessa seenu nama xiffachiisaa nama qufaasisaa qofaan kun tokkotti darbaa namni baay'een dhaga'eera kana. Garuu dhibeen kun attamitti akka faca'u akkamitti tokkorraa tokkotti akka darbu akka gaariitti uummati beekaa akkamittiin immoo ofirraa ittisna isa jedhus immoo uummati amma tokko dhaga'eera gaa jiruurra ooshamoo na ooshinee kan jedhu gaaffii haa ta'u iyyuu malee waan beekamoo ta'an waan confirmed jechuun akka gaariitti beekaman keessaa inni kaan namarraa fagaachuu social distancing kan jennu kana namarraa fagaachuu faana ijaa namarraa fagaachuu fuulatti haguuggachuu maaskii isa jennu akkuma gaachana fuulaa jedhu iddoo tokkotti yookaan maaskii haguuggachuudhaan akkasumas harka ofii akka gaarii dhiqachuudhaan namarraa fagaachuudhaan lafa namni itti baay'atu immoo dhaquu dhiisuudhaan lafoo nama fakkeenyaaf namni baay'een itti baay'atu lafa akkasiitti yeroo dhaqanis immoo of eeggannoo cimaa gochuudhaan kun waan beekame waan nuti fakkeenyaaf amma ogeessa fayyaatti yeroo jalqaba maarchi keessa yeroo dhukkubataa gosa jalqabaa yeroon argee mataatti fuulatti xaxannee fuula shiildii kaa'annee uffata uffannee seennaa we are very nervous. Garuu immoo kan agarsiisu maayinni amma yoonaatti dhibeen kun nu qabuu dhiisuunsa kan agarsiisu of eeggannaanii amma makkanni dhibee kana namarraa ittisuu danda'u agarsiisa jechuudha. Kanaaf of eeggannaan barbaachisu warraan kanaan dura dubbadhe itti waan daddaasitti dabaluu dandeenya garuu meejor waan ta'e dubbadheen jira. Mee amma immoo egaa talaalliin isa tokko jedhee namanaa warra dhukkuba kana namarraa ittisan keessaati. Dhuma waggaa darbee 2020 keessaa talaalliin Covid-19 namarraa ittisuu danda'u oomishamee ba'ee ture. Yeroo gabaabaa akkasii keessatti talaalliin oomishamee ba'ee beekaa? Gaaffii gaarii. Gaaffii nama yaaddessuu qabus of course namni baay'een ni yaadda. Akkamittiin waggaa tokko gidduutti talaalliin akka beekamutti kanaan dura talaalliin beekamaadha. Talaallii jechuun maal jechuudha? Kittibaata yookaan vaccination kan immunization kan jennudha. Kan jechuun jarmii tokkorraatii fuudhaniitu jarmii kana hadochanii yookaan immoo pirootiinii jarmiin kun qabu fuudhanii qaama namaa keessa galchuudhaan qaamni namaa akka deebi'ee dhibee kana ofirraa ittisuu ofirraa faccisuu fi
qopheessuu jechuudha talaallii jechuun. Garuu yeroo baay'ee yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Maaliif talaallii qoricha tokko yookaan talaallii tokko yeroo jalqabdu tokkoffaa qorichuma sana argachuu qabda yeroo si barbaachisa jechuudha. Itti aansitee qoricha argame kuni effective yookaan hin hojjetamoo hin hojjetu. Nama miidhamoo nama miidhu safety and effectiveness jennu jechuudha. Isa irratti qorachuu barbaachisa. Isa qorachuun immoo kaampaniin tokko qofaasaa waan godhu hin qabu. Namoota warra volunteerii barbaachisaa jechuudha. Isaan immoo volunteeriin kuni isaan immoo dhaqanii qoricha kana yaalanii yeroo yaalan immoo tartiiba baay'ee qaba. Feez yookaan fuula baay'ee qaba jechuudha. Garuu yeroo baay'ee talaalliin yeroo waggaa few years waggaa baay'ee kan inni fudhatus jira. HIV fama fakkeenyaaf talaalliin hin jiru. Maaliif qorannoon itti fufeedhuma jira. Kanaaf Covid-19 kanaaf maaliif dafee baay'ee jedhu namni shakkii keessa kan galuunsaa konserniin jiraachuun isaa sirriidhuma. Maaliif kanaan dura muuxannoo jirurraati talaalliin yeroo dheeraa fudhata waan ta'eef. Covid-19 waan adda isa godhu tokko maalinni akkuma sirrii dubbanne biyya hundumaa waliin ga'eera. Ati hiyyeessaa, ati sooressaa, ati biyya guddataadhaa, warra biyya guddachaa jirudha. Ati gurraacha, ati diimaadha, nama addaan hin baafne, nama hundumaa miidhe. Kanaaf dinagdee biyya lafaallee baay'ee laamshessee jira. Fayyaa namaa laamshessee jira. Social interaction, hawaasummaallee baay'ee miidhee waan jiruufi namni hundumtu irratti bobba'e jechuudha. Dur fakkeenyaaf waa'ee busaadhaaf amma talaalliin godhama jedhame United States keessa busaan hin jiru. Nama busaan dhufe dinagdee amma fakkeenyaaf tajaajilamuu yoo dhufte namni busaa kan yoo akkamitti akka deemee yaalu yoo beeku namni baay'een maaliif dhibeen busaas waan hin jirreef. Rakkina iddoo tokko rakkina biyyoota guddachaa jiraniiti. Kun garuu Covid-19 rakkina hundumaati. Kan Ameerikaatis, kan Awurooppaatis, kan Afrikaatis. Kanaaf risoorsiin jiru hundumtuu irratti dirmachuudhaani saayintistooti baay'ee galata guddaa qabu. Akka gaariitti irratti risoorsiin jira gama tokkoon political commitmentiin jira. Mootummaan adda addaa risoorsii barbaachisu irratti dhangalaasuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka inni jiru as bahuu godhan malee hin saffisan malee kana gidduutti garuu dogoggora yookaan rakkina guddaa jennee haasa'uun hin dandeenyu jechuudha. Normally yeroo vaaksiniin tokko oomishamu, talaalliin tokko yeroo oomishamu sadarkaa attamii keessa darbuutu irra jiraata. Yeroo hammamii immoo fudhata? Gaarii. Akkuma isin dubbachuu yaale jalqaba qorichuma sana yoo hojjechuu qabda. Pre-clinical waan jedhamu jira jechuudha. Inni mataan isaa yeroo baay'ee fudhata. Messenger RNA irraa hojjetama fakkeenyaaf SARS-CoV-2 Covid-19 vaaksiinii yookaan talaalliin kuni. Kanaaf isumayyuu oomishuudhaan riisarchii baay'eetu godhamuu qabu. Qorannoo baay'eetu godhama isa dura. Erga inni qorannoon kun godhame booda namarratti yaaluudhaa fi feezii adda addaa qaba jechuudha. Fuula adda addaa qaba. Inni jalqabaa nama 20 amma nama 100 irratti yaalta. Inni hojjetamoo hin hojjetu, nama miidhamoo nama miidhu isa jedhu laalta. Feezii inni lammataa immoo nama 100 amma 1,000 irratti laalta. Ammas hin qoratta, hin xiinxalta jechuudha. Feezii inni itti aanu immoo 1,000 amma 3,000 jettee feezii 3 jajjabaa kan erga fixxee booda talaalliin kun nama gargaara miidhaan isaa immoo xinnoodha jettee yoo itti amante yoo xiinxala akkasiirra geesse zen deemtee approved ta'uu qabda jechuudha. Mootummaan immoo kan to'atu jira. Amma fakkeenyaaf biyya United States keessa FDA kan jedhamu dhaabbatatu jira. Dhaabbata kana biratti geessita. Dhaabbati kun immoo isa xiinxaleetu uummata miidhamoo miidhu kan jedhu authorize godha jechuudha. Qorannoon ammayyuu ittuma fufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf talaallii kana fudhadheen jira. Amma yoonaatti side effectii guddaan arganne waama xinnootu akkas lafan booda haasa'uu dandeenya waan natti dhaga'ame. Garuu itti fufaa jechuudha. Rikoordii keenya qabu rakkinni tokko yoo dhalate ani riippoortiin godhaa itti fufanii erga qorannoon kun erga ta'e booda isarraa immoo rekommendeeshiniin dhufaa jechuudha. Kanaaf egaa walumaa gala kan Covid-19 baay'ee saffisaan hojjetame akkuma sirra dubbadhe garuu talaallii baay'inaan fakkeenyaaf kan akka talaallii gifiraa fa'aa yoo fudhatte kan akka pooliyoo fa'aa yoo fudhatte waggaa baay'eedha kan inni fudhate. Kanaaf waggaa baay'ee fudhachuu danda'a. Yoo immoo namni hundumtuu irratti xiyyeeffatee waan isaa barbaachisu hundumtuu namooti baay'ee nama fakkeenyaaf kan irratti riisarchii yookaan qorannoo kana irratti warri qooda fudhatanii baay'ee galateeffamuu qabu. Maaliif utuu isaan qorannoo kana riskii kan fudhatanii irratti hin hirmaanne ta'e Pfizer fa'aa, AstraZeneca, Modernaan fa'aa gadi nun baasan turan jechuudha. Kanaaf walumaa galagaa piroosesiin yookaan
haalli ittiin talaalliin hojjetamu kana fakkaata. Okay. Amma gaa akka manatti himteetti normally yeroo talaalliin yookaan immoo vaaksiniin kun oomishamu yeroo dheeraa piroosesii dheeraa fudhata. Kan Covid yoo ilaalle garuu waan waggaa tokko hin guurne keessatti kan inni as ba'e. Amma gaasa kana akkamittiin irra darbu waan irra utaalan qabu moo waan paralala hojjetametu jira mee isa kana daawwattoota keenyaaf nu ibsi Dr. Mesfin. Sirrii akka gaariitti yeroo namni baay'een gaaffii akkasii dhiyeessu. Talaalliin normally historically bara dheeraa fudhata jenneerra Covid garuu yeroo gabaabaa keessatti maaliif waan akkasii ta'e jennee yaaddoon keenya waanuma jira natural. Garuu yeroo kana godhanii teknooloojiin guddateera akka durii miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf riisarchii gochuun barbaade mana kootii ba'ee laayibrarii dhaqee yaadatte yoo ta'e kolleejjiitti dura Addis Ababa Yuunivarsiitii fa'aa waggaa deemtu dhaqxee galmeeffamtee kitaaba fudhattee dubbistee manatti waan baay'ee piroosesii jira. Amma garuu hundumti isaa onlaayiniidha. Teknooloojiin baay'ee guddatee jira. Waan hundumaa immoo ergaan takkicha salphaatti hojjechuu akkuma amma jettee simultaneously hojjechuun hin danda'ama. Rakkoo jirus immoo dafanii bira gahuu hin danda'ama. Xiinxaluu hin danda'ama. Kanaafi waan hojjetame kun hundumtuu seera qabeessa ta'ee hojjetame. Cut corner jedhama afaan Ingiliziidhaan. Zeeyin katanii corner jechuun irra utaalanii dafanii waan kana nama biraan gahuudhaaf waan fidamitu hin taane hundumti isaa seera qabaatee akka gaariitti karaa seeraan deeme jechuudha. Kanaaf yaadda'uu hin qabu namni. Kanaaf nuti jalqaba hoggaan talaalliin kun dhufe innee ogeessa fayyaaf jalqaba kennama. Dabareen jalqaba akka carraa nu ga'ee shakkii tokko malee yaaddoo tokko malee talaallii kana fudhanne. Mee isa booda gaa eega fudhattee maal akkasitti dhaga'ame side effect maal akka agartee laatti dhufa. Garuu mee ammayyuu waa'ee oomisha Covid-19 talaallii Covid-19 kana akkaataa dhumtinni itti oomishameyyuu haaraadha, teeknooloojii haaraadha. Kanaan dura akkaataatti talaalliin itti oomishamutti miti kan inni itti oomishame teeknooloojii messenger RNA jedhamu fayyadamanii kun immoo hojii talaallii gara fuulduraatti ta'uufiyyuu argam haaraadha yookaan immoo revolutionize godhe jedhaniitu dubbatu. Mee waa'ee waan kanaa nu ibsime Dr. Mesfin. Dhugaadha. Talaalliin kanaan dura akka beekamutti talaallii baay'eedha kan jiruurra oolee. Lubbuu nama baay'ee kan inni baraare talaallii baay'eetu jira kan akka gifiraa ta'uu danda'a, mumps, tuberculosis. Talaallii iddoo sadarkaa adda addaatti waan adda addaatu hojjetama ture. Garuu talaalliin kun waan adda isa godhu tokko akka talaallii warra kaanii jarmii kana fuutee jarmii kana immoo laamshessitee yookaan attenuate goote jechuudha. Attenuation jedhama. Jarmiin kun yeroo qaama namaa keessa seenu dhibee akka hin uumnee fi laaffisuu sirra jira jechuudha. Laamshessuu sirra jira vaayirasa kana. Qaama namaa keessa garuu yeroo siqu seenu qaamni namaa immoo hin dirmataa jechuudha. Rakkinatti dhufeera dirmatee qophaa'ee eeggataa jechuudha. Kana jechuudha talaallii jechuun. Garuu immoo messenger RNA irraa hojjetamaa Covid-19 talaalliin kan yeroo jennu messenger RNA jechuun genetic material. Genetic material jechuun namni hundumtuu amma fakkeenyaaf bineensi hundumtuu jiinii qaba. Messenger RNA, DNA, RNA waan jedhamutu jira. Kanaaf talaalliin kun kan inni irraa hojjetamu messenger RNA waan jedhamu malee Covid-19 yookaan SARS-CoV-2 vaayirasa jedhamu irraati isa laamsitee as fiddamite jechuudha. Kanaaf namni kana gamaal agarsiisa kun fakkeenyaaf influenzaadhaaf fakkeenyaaf yeroo talaallii uumtu vaayirasa sana fuutee hanqaaquu keessa galchitee hanqaaquu keessatti horanii isa booda immoo achi immoo ekstiraaktii gootee humna isaanii laaffistee namatti fiddaa jechuudha. Kun amma messenger RNA kun sinteetikiidha. Waan hanqaaquu keessatti oomishtu miti jechuudha. Laaboraatoorii keessatti oomishtee akka gaariitti qabdee waan geessisu miti. Is already messenger RNA sinteetikiidha akkuma nama uffata hojjetuuti jechuudha. Waan garuu genetic materiaalii vaayirasii kana fakkaatu hojjetame jechuudha. Kun egaa maal godhaa? Yeroo gabaabaa keessatti talaallii baay'ee hojjechuu dandeessaa, oomishuu dandeessaa jechuudha. Isa kaan yoo fudhattee ilaalte vaayirasii sana wajjin taphachuu qabda jechuudha. Isaaniin guddisuu qabda. Erga isaan guddatanii booda immoo achi fuutee isaan immoo akka dhibee namatti hin fidneef immoo akka attenuation jedhama afaan Ingiliziin attenuate gootee laamshessitee jechuudha. Yookaan immoo pirootiinii isaanii keessaa baata. Kun amma talaalliin Covid-19 kun messenger RNA irraa genetic materiaalii isa fakkaatu Covid-19 fakkaatu irraatii hojjetta jechuudha. Kanaaf salphaatti dafee akka inni saffisaan hojjetamu
oomishamee nama biraan ga'uu gochuun danda'ameera. Baay'ee galatoomi Dr. Mesfin gaarii gootee nu ibsite. Egaa ibsati amma nu laattee waa'ee talaallii Covid kan Pfizeriif kan Modernaa fa'aa ilaallatan si'a kan AstraZeneca fa'aa isuma traditional way isuma dur beekamu sana hordofanii waan oomishan natti fakkaata akkas miti. Isaan illee waan wal fakkaatudha. Diteelii amma Ingiliz keessatti hojjetanii iddoon isaanitti hojjetantu differentidha malee. Yaa tokkuma messenger RNA teknooloojii haaraadha kun. Kanaaf waan haaraa waan ta'eef dafanii saffisaan namas miidhaa waan jiruuf COVID-19 immoo nama qabnaan nama ajjeesuu danda'a. As simple as that. Nama ajjeesuu waan danda'uuf waan nama gargaaruu malu hundumaa irratti akka gaariitti qophaa'anii hojjetan jechuudha. Baay'ee ibsa gaarii nu laatte daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kan isin dhaggeeffachaa jirtan mareenuun Dr. Mesfin Ittaanaa ogeessa eegumsa fayyaa hakiimii beekamaa hospitaala Minneapolis keessa jiru keessaati. Waa'ee talaallii Covid-19 ilaalchiseeti kan inni ibsa nuu kennaa jiru. Sagantaan kun akka inni namoota baay'ee bira ga'uuf immoo akka isin ammallee sheer gootan akkasiin namaaf hirtan qooddan isin gaafadha. Maree keenya itti fufna Dr. Mesfin. Egaa talaallii kana dhufeera namooti fudhachaa jiru. Egaa hundumaatu immoo wal duukaa fudhataa jira miti. Hunduma eenyudha kan fudhachuu qabu, eenyudha kan fudhachuu hin qabne. Moo hundumtuu dhalli namaa hundumtuu fudhachuu qaba. Toleenis gaaffii jabaadha. Gaaffii gaariidhas. Talaalliin kun yeroo oomishamu waan murtaa'edha jechuudha. Hundumtuu amma jedhamu hundumtuu fudhachuu hin danda'u. Dhibee COVID-19 kanaan qabamuudhaa fi first line eenyu namooti salphaatti qabamuu danda'anii namoota akka kootii fa'i jechuudha. Namoota dhukkubsataa COVID-19 nama qabu wajjin nama tajaajilu health workers ogeessota fayyaati. Itti aanee immoo namoota nursing facility keessa jiraatan nursing home keessa namoota dulloomanii umuriin isaanii deemee dhibee adda addaa qabaatanii nursing home keessa warra jiraatan namoota dhibeen kun isaan qabee immoo isaan miidhuu danda'u tasa nama ajjeesuu warra danda'u fakkeenyaaf yoo bira qabdee ilaalte nama dargaggeessa tokkoo fi nama waggaa 85 tokko bira qabdee yoo ilaalte dargaggeessi kun yoo qabame tarii dafeessa ajjeesuu dhiisuu mala garuu nama waggaa 85 kana miidhuu danda'a jechuudha. Isaaf talaalli sana daftee yoo samichaa nama kanaaf laatte irra gaariidha. Amma yoonatti nu bira amma fakkeenyaaf akka fakkiitti yoon siif kaase talaalli kan fudhanne namoota warra ogeessa fayyaati. Isa booda nursing home keessa warra jiranii isa booda immoo first line warra hojjetan kan akka ambulaansii keessa warra hojjetanii namoota wajjin warra wal qunnamanii akkas. Garuu nama hundumaaf kennamuuf deema. Kana keessatti garuu namoota gartee lamaa fi kennamuunsaa amma yoonaa recommended miti jechuudha. Isaan eenyu fa'i ijoolleedhaaf ammatti waggaa 16 gadi nama ta'ee fi talaalli kana kennuuni waan nama gorfamu miti. Maaliif talaalliin kun yeroo hojjetame qorannoon isaan irratti hin geggeeffamne waan ta'eef. Maaliif talaalliin kun ijoollee irratti maal akka inni godhu hin hojjetamoo hin hojjetu hin miidhamoo hin miidhu kan jedhu waan addaan baafnee waan hin beeknee fi ijoolleen ammatti fudhachuun irra hin jiru. Garuu gara fuulduraatti akka qorannoon dhufeeni namni baay'een ijoolleen illee fudhachuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo dubartii ulfaa, dubartii harma hoosistuu isaan kana irrattis istadii yookaan qorannoo keessa hin galle waan ta'eef rakkina silaa talaalliin kun isaanitti fidu yookaan talaalliin kun hojjetamoo hin hojjetu jennee addaan baafnee hubachuu waan hin beekneef amma information yookaan odeeffannoo waan hin qabneef jara kanaaf kennuun gaarii miti. Garuu deemee akkuma sanaan jette nama hundumaa bira gahaa namni fudhachuu barbaade argachuu qaba jechuudha. Ammaa fi dubartoota ulfa yookaan immoo warra tarii yeroo gabaabaa keessatti ulfaa'uuf adeeman akkasumas immoo ijoollee umriin isaanii waggaa 16 gadiif akka kennamu hin gorsamu. Kunis immoo kana laalchisee qorannoo gaaf odeeffannoo ga'aan waan hin jirreef nuun jettee gorsaaf odeeffannoo gaariidha. Dr. Mesfin guddaan si galateeffadha. Amma gaa talaalliin kun yeroo namaa kennamu battaluma sana namarraa ittisuu jalqabamoo yeroo fudhatamoo mee sammuu nutti himi? Tole egaa talaalli yeroo namaaf kennamu limmoodhaan nama waraanu isa kaan funyaaniin kan kennan jira afaaniin kan kennan jira. Garuu inni kuni COVID-19 dhibee COVID-19 kan namarraa ittisu kuni
lilmoodhaan nama waraanu, irreerra nama waraanu. Yeroo messenger RNA irraa kan hojjetame kana COVID-19 waan fakkaatu kana qaama namaa keessa galchanii qaamni namaa deebi'ee seelii namaa actually waan tokko hojjedheen ture asirratti mul'ata ta'e hin beeku kuni sitti mul'ata yoo ta'e. Mul'ata. Kun amma akkasirraa ilaaltutti kun amma COVID-19 kana fakkaata qoraattii ofirraa qaba. Kun immoo asitti ilaalti yoo ta'e seelii namaati. Kun immoo miila seelichaa jechuudha kuni. Receptor kan jedhamu dhaqee qoraattiin kun dhaqee seelii keessa seenaa jechuudha. Seelii keessa seenaa isa booda wal horee baay'ata jechuudha. Kanaaf yeroo vaayirasa kana akka COVID-19 talaallii kana waggaa fudhannu dhaqee qaama keenya keessa seenee yeroo fudhatee deemee antiboodii waan jedhamu hojjetaa jechuudha qaami keenya. Fakkeenyaaf talaalliin Pfizer allama fudhatama ji'a 7 differensii 7 gidduutti marfee allama waraannan jechuudha. Kan fakkeenyaaf Moderna immoo 7 booda jechuudha. Kanaaf jalqaba qorichi kun yookaan talaalliin kun kennama qaama namaa keessa seenaa qaami namaa dhaqee hin dammaqaa COVID kun itti dhufaa jira waan yaaduu fi loltuu qopheeffataa jechuudha. Loltuu kana qopheeffachuudhaa fi rakkoota gochuu qabaa. Akkuma loltuuf wanni itti fudhadhu ilaali. Namoota seelii adda addaa kana walitti gurmeessee antiboodii kana erga ijaaree booda achi yeroo COVID-19 kuni qaama namaa keessa seenu itti birmatee dhibee kana namarraati faccisuu jalqabaa jechuudha. Kanaaf immediately akkuma waraanataniin dhibeen kun namarraati ittifama miti. Kan talaalliin Pfizer jalqaba waraannataa 7 booda ammas dabaltee waraannataa. Waraanni inni jalqabaa hin dammasa. Inni lammataa immoo daran guddatee baay'atee akka inni qophaa'ee eeggatu jechuudha. Isa booda at least torban tokko amma torban lamaatti jechuudha. Anuma fakkeenyaaf erga waraannadhee torban tokko darbee amma torban tokko gidduutti naqabuu danda'a. Isa lammaffaa arganuu yoo isa lammaffaa argee fudhadheeti torban tokko torban lama eeguun irra jira jechuudha. Isa booda 95% 95 COVID irraatii ittifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf immediately hojjetu yeroo barbaada waan ta'eef akka kanatti. Kanaafi namootni waraannatan illee waraannadheera jedhanii maaskii isaanii baasuu akka barbaadan namatti siquu fi of eeggannoo sana dhaabuun irra jiraatu. Doozii isa lammaffaa eega waraannatanii hamma torban lamaatti akkuma duriitti of eeguutu isaaniif ta'a jechuudha. Baay'ee gaarii. Ani immoo itti dabaluun barbaada. Waraanni iyyuu amma dhibeen kun kontiroolii ta'utti wanni sana maaskii uffachuun ofirraa baasuu hin qabne. Yoo torban lama booda ta'e yaani maaskii uffachuun irra jira yeroo hojjedhu jechuudha. Maaliif dhibeen kun ammayyuu hin deemne jira waan ta'eef nama warra kaanis fakkii ta'uudhaafi malee qoricha kana waraannadheettee 100% miti kan hubachuu qabdu. 100% miti yaa. 5% qabuus danda'a waan ta'eef isa si'achuun irra jira dhiifama addaanis siqute. Baay'ee gaariidha lakki. Mee achumaan immoo atuun waa'ee side effect isaa sin gaafatiin hammamiif sirraa ittisa? Torban tokko yookaan torban lama booda eegaa doozii isa lammaffaa fudhattee booda sirraa ittisuu jalqabaa hammam waggaa tokko waggaa lama yeroo hundumaa moo hammam? Gaaffii gaariidha kunis. Gaaffiin egaa akkuma itti beektu saayinsiin gaaffii gaafattaa. Gaaffii sana immoo qormaataan bira geessa jechuudha. Jalqaba yeroo COVID jalqaba dhufee waan saayyuu baay'ee hin beeknu. Akkamitti faca'a? Akkamitti nama miidha? Qoricha kam kenninaaf? Akkamittiin gargaarra kan jedhu yeroo baay'ee fudhate jechuudha. Beekumsa amma beeknu kana baruudhaaf. Garuu vaayirasiin COVID kun yeroo nama qabu yoo COVID irraati fayyani amma tokko antiboodii isa jennu san sila agarsiise sana antiboodii yookaan loltuu isa qaama namaa keessa ga'ee taa'ee eeggatu sana yeroo murtaa'edhaa fi amma ji'a 3 faatti kan jedhan jiru. Maaliif ammas qorannoo itti fufee jira waan ta'eef. Garuu talaallii kana booda yeroo ammamii fi namarraa ittisuu danda'a kan jedhu ganaa qorannoon itti fufee jira jechuudha. Garuu ammaaf ji'a 2 ta'uu danda'a, ji'a 3 ta'uu danda'a, waggaa 1 ta'uu danda'a. Amma immoo yaaddoon jiru maalinni istireenii haaraan tokko veeriyantiin haaraa muteeshiniidhaan as ba'ee jira. Kanaaf inni immoo deebi'ee immoo jijjiirama yoo ta'e
talaallii biraas nu barbaachisu mala jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti yeroo amma kanaaf namarraa itti seennee dubbachuudhaa fi yeroon isaan geenya. Baay'ee ibsa gaarii nu laatte Dr. Mesfin. Mee amma kaastee turte muteet godhe of geeddaree jedhama oduu irratti hin dhageenya. Amma bifa geeddarachuunsaa kun muteet gochuunsaa kuni akka inni talaalliin Covid kun isaan irratti hin hojjenne godha. Mee waa isaa nu ibsi. Hammam of geeddaru? Gaarii muteeshin yookaan jijjiirraa jechuudha. Jijjiirraa jechuun vaayirasiin tokko vaayirasii qofaayyuu miti. Jarmii baakteeriyaas ta'uu danda'a. Vaayirasiin koronaa, raayinoo vaayirasii hundumtuu yeroo oomishanii fakkeenyaaf maalis yeroo qaama namaa keessa seenanii seelii namaa keessa deemanii yeroo wal horanii yeroo horan sanaa inzaayimii adda addaa jira. Dogoggora adda addaa jira. Dogoggorri kun fiiksediin ta'uu taanaan jenetik materiyaala isaanii jijjiiraa jechuudha. Yeroo sana egaa yeroo jijjiiramanii yaadi isaa amala isaanii jijjiiruu danda'a. Bifa isaanii jijjiiruu danda'a. Hammeenya isaanii jijjiiruu danda'a. Severity of the disease. Fakkeenyaaf akkuma ammas akka egzaampilii tokkotti tarii waan kanarraati namni akka hubannaa argatu fe'eeni hin mul'ata yoo ta'e ammas akkuma asirraa argitanii vaayirasiin COVID-19 kuni geengoodha. Geengoo kanarratti immoo qoraattii wayiitu jira jenne. Qoraattiin kuni glycoprotein yookaan pirootiinii irraa hojjetama. Egaa COVID-19 kun yeroo babal'achaa dhufu, yeroo baay'achaa dhufu, yeroo oloraa dhufu pirootiiniin isa kamturra miidhaa argate yookaan jijjiirama isa kamtu argate jedhutu murteessa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf qoraattii isaa isattiin nama waraanu kanatti irraatti pirootiinii isa jijjiirame taanaan talaalliin itti hojjennu tariin hojjetu karaalee haaraa baasuu qabna jechuudha. Yoo immoo garuu pirootiinii isa akkasii kana isa naannoo kanatti isa geengoo jiru kanatti isatu jijjiirame yoo ta'e immoo rakkoo hin qabu amaluma vaayirasii sana jijjiira malee antiiboodii yookaan talaallii nuti arganne kuni nurraa ittisuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti vaayirasiin babal'achuun isaanii yookaan yeroo baay'atanii jijjiiramuu yookaan muteeshin jechuun jenetik materiyaal sana jijjiiru istiraakcharii ta'uu danda'a pirootiinii sana jechuudha. Isa booda antiiboodii yeroo ati foormii gootu inni bifa isaa jijjiirrateera jechuudha. Kanaaf ati waan biraadhaan oomishtee dhufuu qabda jechuudha. Kanaaf walumaa galatti jijjiiraan veerentiin Yuunaayitid Kingdom biyya Ingilizii jalqabe kun achi immoo ba'ee gara Saawuz Afrikaa warra jiru Naayijeeriyaa keessas amma jira fakkeenyaaf asuma Yuunaayitid keessa iddoo baay'ee jira. Kana bira ga'uuf garuu nama dhibame sanarraati ispeesimenii fuutee vaayirasa sana jenetik siikwensii gochuu qabda jechuudha. Akka gaariitti qorannoo amma warra Ingilizii waan isaan baraniif maaliif dafanii waan isaan baraniif qorannoo waan irratti gaggeessaniif waan ta'eef jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf hagammaatti wanti beekamu talaalliin ba'ee lafa jiru kun isa muteet ta'e kanarrattis hin hojjeta jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Amma yoonaatti qorannoon gaggeeffamu kun veerentii yookaan muteeshinii jijjiirraan amma biyya Ingilizii jalqabe kun tokkorraa tokkotti faca'uu irratti amala isaa jijjiire malee dafee haffisaan faca'a. Amma persentii 70tti. Garuu namooti isaan qabaman garuu baay'ee du'anii hin argamne warra kaan irraa kompeer yeroo gootu. Talaalliin amma hojjetamaa jirus immoo hin hojjetu waan jedhamu waan qulqullaa'ee as ba'e hin jiru. Baay'ee gaariidha. Mee amma immoo waa'ee saayid effektii talaallii kanaa haasofnu Dr. Mesfin. Amma atis fudhatteetta waan ofii kee irratti agartee waan ofii keetti experience goote jira waan itti sheerii nu gootu waan itti nu hirtu akkasumas immoo qorannaa irraatii wanti himamu maali miidhaan inni fidu yookaan side effectiinsa. Galatoomi yeroo baay'ee namni amma waa'ee talaallii kun waa'ee COVID kun haaraa waan ta'eef malee qoricha nuti guyyaa guyyaatti fudhannu waan lamatu jira risk and benefit. Riskii jechuun hammina inni qabu yookaan rakkoon namarraan ga'uu danda'uu fi gaarummaa yookaan dantaati qoricha sanarraa argattu. Lamaansaa wal bira qabdeetu isa kamtu naa caala ishee fudhattee itti fuuftaa jechuudha. Isa seemaas ture fakkeenyaaf akka Taalaanoolii haa ta'u Paanadoolii jedhaman ta'a biyyatti. Inni fakkeenyaaf qaama keessatti qaama ho'insa yookaan immoo dhukkubbii si gargaaruu danda'a. Haa ta'u immoo
kalee keessumaa inni turuu kee miidhuu danda'a. Kanaaf isa kamtu baalaansiitu jira jechuudha. Qorichi hundumtuu talaallii hundumtuu saayid effektii qabaachuu mala. Saayid effektii kun garuu baay'ee danuu baay'atee gaarummaa isaarra caalee yoo argame qoricha miti kun summiidha jechuudha. Kanaaf hin fudhattu. Garuu talaalliin amma COVID-19 qophaa'ee Pfizerii fi Modernaan as ba'e kuni waan inni rakkinni namarraan gahu baay'ee guddaa miti. Fakkeenyaaf ani waan irra ga'eerraa waan yoon akka fakkiitti haasa'uu barbaade ani kan hin waraannadhe irree gorra waraannadhe yeroon waraannadhe lafa waraannadhe sana xiqqoo akkanatti dhaga'amuu ta'e. Kun immoo limmoodha yeroo waan namni si waraanu yookaan waraannattu sitti dhaga'amuun isaanaaf akka hiita'uu ta'e swelling. Kanuma kan na mudate guyyaa jalqabaa guyyaa lammataa irratti inni akkana dadhabsiisuu godhe garuu mataa boba'uu hin qabu tukkusaatii isa jennu hin qabu fiivarii hin qabu rakkina biraas natti hin uumne jechuudha. Kanaaf jeneraalii saayid effektiin talaalliin kun qabu baay'ee salphaadha. Minor side effects mataa boba'uu xiqqoo fakkeenyaaf naannoo lafa waraannatan sana dhiita'uu dhukkubbiin namatti dhaga'amu peenii fuulii ta'uu nama dadhabsiisuu darbee egaa namoonni tokko immoo allergic reaction qabaachuu danda'u. Akkuma qoricha kaan irratti allergic reaction qabattu si hoosisuu hafuura sukutuus darbee ta'uu danda'a. Garuu kuni talaallii qofaaf miti jechuudha. Kanaaf waan nama yaaddessu miti talaalliin kun jechuudha walumaa galatti. Baay'ee gaariidha. Gamma akkaataa itti talaalliin kun hojjetame kaastee akkaataa itti hammam dhukkubni kun hammam vaayirasiin kun rakkisaa akka inni ta'es kaastee waan baay'ee nu ibsite. Amma gaa talaalliin dhufee jira. Maal gorsita namoota shakkii keessa jiran? Waraannadhumoo dhiisu fudhumoo dhiisu namoota jechaa jiran maal gorsita Dr. Mesfin? Tole galatoome akka ogeessa fayyaatti waan an gorsu namni hundumtuu tokko miti. Namni hundumtuu fedhii adda addaa qabaa, dhibee adda addaa qabaa, yaaddoo adda addaa qabaa. Garuu akka ogeessa fayyaa tokkootti namoota COVID-19 du'an guyyaa guyyaatti argaan oola. Maatii warra du'anii kana wajjin haasa'uun hammam akka inni jabaa ta'ee isinitti dubbachuun baay'een taaf jiruu keenya keessaa waan jabaanii nama dhukkubfatee du'e kana hospitaalatti dhuftee gaafachuu illee hin dandeessu COVID-19. Namooti dhibeen kuni yoo nama qabee chaansiin nama ajjeesuu isaas jira waan ta'eef COVID kana fudhattee immoo yeroo waraannattu immoo tokkoffaa COVID-19 hin argattu marfee yookaan limmoo talaallii kana waraannattee COVID-19 sin qabu. Maaliif COVID-19 yookaan SARS-CoV-2 vaayirasii irraa hojjetama miti. Waan isa fakkeettii isaa irraa hojjetama waan ta'eef. Kanaaf yeroo baay'ee kan hin gorsu COVID nama qabee nama gidirsee nama ajjeesuu isaarraa talaallii kana fudhachuun baay'ee gaaffii keessa galuu hin qabu. Waan nama yaaddessu hin qabu, waan nama sodaachisu hin qabu. Nus kanaaf fudhanne amma yoonaa nagaa keenya namni baay'een namoota wajjin hojjedhu hundumtuu fudhatanii jiru. Kanaaf carraan isaan bira yeroo ga'u carraan kun yeroo hundumaa yookaan ogeessa fayyaa ta'uu qabdaa, tajaajila adda addaa uummata wajjin kennu keessa jiraachuu qabdaa. Yeroo carraan yookaan dabareen isaan ga'u akka isaan fudhatan hin gorsaani. Roobsan. Baay'ee gorsa ifaa fi gabaabaadha siifachi waan hin jenne fudhaa carraasaa argannaan jechaa jirta. Galatoomee Dr. Mesfin. Amma gaa COVID kuni guutummaa addunyaati kan inni amma yaaddessaa jiru. Biyyoota guddatan, biyyoota hin guddanne, biyyoota hiyyeessa sooressan jedhu. Biyya keenya keessas rakkinni kun akka inni jiru hin beenna. Namootuma nu hin beennu firootuma keenya keessaa dhukkuba kanaan kan gaaga'aman jiru, kan du'an illee jiru. Amma carraan wanni kanaa maali? Carraan talaallii kan argachuuf carraa isaan qaban maali? Egaa biyya laalchisee biyya Itoophiyaa laalchisee Afrikaa namoota adda addaa laalchisee talaalliin kun jalqabameera. Egaa abdiin jira eeyyee jira. Abdii sana bira ga'uuf garuu yeroo fudhata jechuudha. Maaliif biyyi suni talaallii kana bitachuu danda'a, bitee fiduu danda'a. Fakkeenyaaf amma wal dorgomanii mootummaan biyya kanaa dafanii ajajanii qoricha jiru hundumaa gara ofii isaaniitti biyya isaanii yookaan
namoota citizen ta'an lammii biyya isaanii fi bitu jechuudha. Kanaaf keessumaa kan nama yaaddessu keessumaa faayizariin fakkeenyaaf vaaksiinii yookaan talaalliin faayizer kuni isuma iyyuu erga qorichicha argatte qofa isa kaa'umti isaa iyyuu rakkina. Maaliif baay'ee qabbaneessuus irra jira. Firiijii baay'ee qabbanaa argachuu qabdaa malee qorichummaan isaa hin badaa jechuudha. Kanaaf isa biyya kiyyoota guddachaa jiranii fi dafanii biraan ga'uun waan fakkaatu miti. Maaliif tokkoffaa biyyooti guddachaa jiranii kan akka Itoophiyaa horii ittiin bitatanis jalqaba kana rakkinarra bu'uu danda'u. Lammata qorichichumtayyuu erga bitameeyyuu yeroo fudhata jechuudha. Kana siistemii yookaan cold chain jedhama. Cold chain kana eeguun isaa rakkisaadha. Garuu abdiin tokko maalinni qorichi yookaan talaalliin oomishamaa jiru kuni nama kaampanii baay'eetu oomishuu jalqabamu. Fakkeenyaaf kan Modernaa yoo fudhatte akkas akka Faayizarii sanaa baay'ee qabbaneessuun sirra hin jiru. Akkuma kana egaa kaampanii baay'eenis gatii gad aanaadhaan akkaataa itti qoricha kana immoo kuusanii kaa'an cold chain salphaadhaan yoo gara fuulduraatti oomishamuun isaa nafu. Kanaaf biyya keenya sunuma gahaa jedheen abdii qaba. Yeroo ammamii gidduutti gahaa kan jedhu garuu gaaffiidha. Gaaffiidha dhuguma har'a oduun arge tokko African Union doozii miliyoonii 300 argateera biyyoota Afrikaatiif rabsuudhaaf kan jedhu tokko dubbiseen jira. Yeroo hammamitti isaan bira gahan ammayyuu gaaffii tokko baay'ee gaariidha. Gaaffii tokkoon qaba gaaduma irratti Dr. Mesfin. Amma biyyootii baay'een maal gochaa jiru? Namootni talaallii Covid-19 hin fudhanne Awurooppilaanii yaabbachuufaa hin danda'u, biyya isaanii hin seenuu jedhanii waan akkasii waan hojjetaa jiran fakkaatame. Waa'ee kana waan quba qabdaa. Amma yerooti talaallii kana fudhattu sertifikeetii sii kennu wanti kun daatabeezii common ta'e tokko keessa galeetu akkuma nuun amma yeroo biyya tokko dhaquuf jennu yellow feveriif talaallii fudhatteettaa jedhamtee akkuma paaspoortii kee wajjin qabattee adeemtu kan Covid-19 akkas ta'uuf adeema. Tole gaaffii gaarii gaafattee utuu gaaffii keetti hin deebiin garuu gara biyyaatti si deebisa. Amma talaalli biyyatti waan hojjechuu qabu maayini talaallii kana eeggachuu utuu hin taane of eeggannaa barbaachisu gochuu. Maaskii uffachuu, harka dhiqachuu, namarraa fagaachuu kana talaalliin ta'uu kan qabu biyyatti. Talaalliin achi dhufu kuni tokkoffaa yeroo barbaada, lammata qabeenya barbaada, sadaffaa kunuunsuu barbaada talaalliin sanayyuu yeroo ittiin isa argatan iyyuu rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu kan akka gaariitti nuti beennu dhibee kana ofirraa ittisuutu barbaachisa. Amma fakkeenyaaf televizyiiniidhaan, sooshaal miidiyaadhaan waan arginu tokko yeroo baay'ee namni haguuggii fuulaa maaskii uffachuu waan isee fakkaata. Akkuma interakshinii akkuma duriitti waan deebi'ee fakkaata. Kuni namni biyya keenya jiru akka gaariitti hubachuu qaba. Dhibeen kun ammayyuu jira, babal'achaadha jira. Namni talaallii kana qofaa abdatees wanni ta'uu hin qabu kan jedhudha. Inni ati gaafatte talaalliin kun erga dhufee booda akkuma sila dubbannee nuuf kennu jenneera. Fakkeenyaaf amma qabaa jechuudha. Already akka yellow feverii akka talaallii kana yeroon eerpoortii dhaqu itti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Garuu seera akkasii utuu hin baasin dura waan ta'uu malantu jira. Waan ta'uu malu keessaa maaliin tokkoffaa talaalliin kun oomishamee namni hundumtuu argachuu danda'eera moo hin danda'u. Dhibeen kun amman babal'achaa jira. Dhibeen kun eenyuun qabaa biyya kamiin qaba rakkina akkamiiti kan jedhu hundumtuu gaa seera mataa isaanii baasuu danda'u jechuudha. Political commitmentidha. Garuu ammatti fakkeenyaaf yoo talaallii kana hin talaalamne ta'ee deemuu hin dandeessu jedhee namni seera baase baay'een hin jiran yaaduu danda'u. Gara fuulduraatti yaadamuun isaa nafu yoo talaalliin qabaanne nama rakkisuun isaanii nafu. Garuu amma yoonaatti talaalliin kun nama hundumaa bira ga'ee waan hin jiraannee fi seerri akkasiin ba'a jedhee amantiin qabu. Baay'ee gaariidha Dr. Mesfin Ittaanaa guddaan si galateeffadha. Egaa anillee gaaffii koo xumureen jira. Mee waan hafe yoo jiraate asirratti kun gorsa odeeffannoo gaariidha namni dhaga'uu qabaa waan jettu wanta nuun hin kaasinuu jiraate carraasaan sii kenna.
Tole galatoomi yeroo baay'eetti yeroo adda addaatti Covid-19 ilaalchisee barnoota adda addaan kennamaa karaa sooshaal miidiyaa, yuutuubiidhaan, karaa sagantaa kan akka fakkeenyaa fi shookii irratti waan akkasiin dubbatama. Garuu kan namni hubachuun irra jiru Covid-19 ammayyuu jiraachuusaa, nama miidhaa jiraachuusaa, nama ajjeesaa jiraachuusaa beekuun barbaachisaadha. Lammata immoo akkuma haaraatti iyyuu bahee gara bifa jijjiirratee mutation variantii haaraa ta'e as bahaa jira. Innis nama yaaddessa. Garuu yaaddoon akkuma jedhu ta'e namni akka yaaddee dhiphatu hin barbaadu. Garuu akka namni of eeggannoo sana itti fufuun barbaada. Ammas irra deebisee dubbachuu kan hin barbaadu of eeggannoo ofirraa ittisuu barbaachisa. Maal fa'iin attamitti ofirraa ittisnaa? Namarraa fagaachuudhaan, maaskii uffachuudhaan, harka keenya dhiqachuudhaan, lafa namatti baay'ate dhaquu dhiisuudhaan, amma dhibeen kun balaan kun darbutti jechuudha. Balaan kuni darbuun isaa nafu. Garuu nu fudhatee akka hin dabarreef garuu waan akka gaariitti irratti qophaa'uun irra jira. Tokkos lammata immoo misconception yookaan afaan faajjii baay'eetu jira uummata keessa. Fakkeenyaaf talaalliin kun hojii hafuuraa of keessaa qabaa. Lakkoofsa the marker of the beast kan jedhamu 666 irratti barreeffamee jira. Nama faattiin tiraakii godhuu, nama miidhuuf fidan malee kun dhuguma talaalliin kun yeroo gabaabaa keessatti waan akkasii afaan faajjii baay'eetu jira. Afaan faajjii kana egaa uummata akka gaariitti beekuu kan qabu odeeffannoo qulqullaa'aa fi odeeffannoo lafa dhimmi isaa ilaallatu fakkeenyaaf Department of Health ta'uu danda'a, qaama mootummaa ta'uu danda'a, akkas WHO fa'aa ta'uu danda'a, CDC fakkeenyaaf United States keessatti lafa odeeffannoo ga'aa fi qulqullaa'aa ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Kanaaf afaan faajjii kanaa amma tokko uummati keenya akka baree of eeggatu barbaada. Kana booda egaa waan baay'ee haasofne irraa gara fuulduraattis sagantaa akkasiitti fufuu hin dandeenya. Namooti baay'een uummati keenya akka inni hubatu barbaadna. Maaliif namooti beennu, namooti koominiitii keenya keessatti jajjaboo ta'an jijjiirama baay'ee warra fudhan yeroo isaan du'an ventileetarii irratti yeroo isaan rakkatan argina. Yeroo baay'ee hospitaala dhaqanii gaafachuullee nama rakkisaa. Namni baay'een mana taa'ee feesbuukii feestaamiidhaan yookaan viidiyoodhaan haasa'u. Kanaaf dhibeen kun jiraachuu isaa namni dagachuu hin qabu, itti fufuu qabaan jedha. Egaa walumaa galatti galatoomi waatis immoo carraa akkasiin ulaattee kun waggaa baay'ee booda kun akka kanatti wal argine uummataaf immoo waan tolu tarii beekumsaa fi muuxannoo keenya hiruudhaa fi hiree waan naalattee fi ulfaadhuun siin jedha. Guddaa galatoomin siin jedha Dr. Mesfin Ittaanaa Hospitaala Minneapolis biyya Ameerikaa irraati. Egaa yeroo kee isa gabaabaa irraatii akkuma taatee nuu laattee tun sassatiin odeeffannoo ga'a barumsa bal'aadha kan itti nuu laatte gara fuulduraatti immoo laayivii dhufnee namootillee interaktiivlii karaa isaanitti gaaffii qaban gaaffii fayyaa garaagaraa ta'uu danda'a. Mata duree garaagaraa fuunee karaa isaan ittiin gaaffii gaafatanii achuma irratti deebii argatan haala mijeessinaa. Egaa har'aaf maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan guddaa galatoomin siin jedha Dr. Mesfin. Atilleen ulfaadhu eebbifame. Jaallatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya hamma ammaatti akkasin eebbifamtan akkasin gammaddanii barumsa guddaa akkasin irraa argattan abdii guddaan qaba. Keessumaati talaallii Covid-19 fudhumoo dhiisu gaaffiin jedhu sammuu keessan keessaa yoo jiraate shakkii qabdaniif har'a maree Dr. Mesfin Ittaanaa wajjin goone keessatti deebii argattaniitu jedheen amana. Egaa torbee immoo sagantaa biraas ni qabannee dhiyaannaa. Hammasitti garuu sagantaan kun akka namoota bira baay'ee ga'uuf immoo akkasin sheer gootanii isin gaafadhaa. Facebook peejii keenya like godhaa akkasumas immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan nu hordofuu dandeessu. Egaa hamma torbeetti yeroo eebbaa qabaadhaan isiniin jedha.